warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota keenya isiniin jecha kan irraan hordofaa jirtan sagalee uummata Oromooti. Uummanni Oromoo jiraattonni Suudii Arabiyaa keessa jiraatan du'a goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed hangaftoota Oromoo kan akka Baqalaa Garbaa hatattamaan akka galakkifaman jiraattonni Suudii Arabiyaa keessa jiraatan mormii dhageessaa jiran. Akkatti aanutti maadinolee qopheessa. Yooliyoo guyyaa tokkoffaa baatii torbaffaa bara 2020 jiraattonni Oromoo kan biyya Saudi Arabiyaa jiraatan mormii adda gaggeessan. Goota keenya Haacaaluu Hundeessaa akkasumas obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqalaa Garbaa hatattamaan akka galakkifaman jiraattonni biyya Saudi Arabiyaa jiraatan uummanni Oromoo iddoo kanarratti walitti dhufanii bifa addaatiin labsa dabarsan. Qeerroowwan Oromoo kan kutaa 11 iddoo kanarratti walitti dhufanii labsa hatattamaan hawaasni keenya kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa kan daaspooraa biyya addunyaa kanarra jiraatan akkaniinii fi bahanii labsa dabarsan. Qeerroon jiraattonni magaalaa Riyaad labsa dabarsan. Akkasumatti iddoo kanarratti artistoota adda addaa warra akka Anwaar Badhaanee iddoo kana keessattis ni argamu. Qeerroowwan Oromoo yeroo hundaa'uu qophiidha nuti waan Oromiyaa barbaachisaaf biyya keenya bira dhaabbachuudhaaf dhiigaa fi lafeenis uummata keenya bira dhaabbannee biyya keenya gama dukkanaa dabarsinu labsa jiraattota Saudi Arabiyaa jiraatan mirga namummaa mirga dimokiraasii dhaallee hordofaa jirtan ilmaan keenya dhaalchisu sagantaan keenya itti dirqama qabsoon nu gaafatu daa'uuf qophiidha. Kanaafi hidhaanii fi aggaammiin ajjeechaa isaan irra raawwate obboleewwan teenya mootummaa keessa jiran seenaa ofii balleessuu dhabuudhaan dhaabatanii ilaalanii kanarraa kaasee qabsaa'onni teenya bilisaan akka gadhiifaman dhaamsa keenya dabarfachuu barbaada. Yoo ka gadi hin dhiifamne taate nutis tarree isaanii gallee dhumuuf aarsaa isaan kafaluuf qophii ta'uu gamanumaan dabarfachuu barbaanna. Oromoota Riyaadii fi Jiddu Galeessa Eeshiyaa bakka buune haala dhaamsa dabarfachuun argitee itti rakkisaa ta'e keessatti namoota muraasan arraa Gaddaafi haala yeroon Oromiyaa keessa jirtu ilaalchisee hawaasni magaalaa Riyaadii fi Qeerroonii fi qarreen asitti argamtee jirti. Kanaafuu yaada hawaasarraa guuraa jirra nu hordofa. Obboleessa kiyya arraa wanni asitti argamteef du'aatii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhaa Jawaar Mohaammed fi gura OMN irratti mee ati maal jetta? Kana booda maal ta'uu qaba? Kana booda wanti Oromoo hafe takkan jiru Oromoon dura dabarse caalaa ajjeechaa goota keenya rasaasa sabaa qabsaa Oromoo weellisaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin gabrummaan xumura ta'uu qabdi jechuudha. Amma booda wanni nuti gabrummaan du'a Haacaaluu Hundeessaa irratti xumura ta'uu qabdi jechuudha. Bildiginnaan bakka nun buutu. Kana irratti qabsoon ilmaan Oromoo keessa fi alaan godhan yoo ka haga ammaatti bakka hin gahin taate amma booda wanni nu hafe takkan jiru bakkaan ga'u alaa keessa qophii qabna jechuudha. Gaafa Jawaar ajjeechaan irratti gaggeeffamte hawaasni keenya biyyattii keessa jiran Oromiyaa hiriira bahaniituma gabbahaniituma deebi'an haalli akkasii sanni taa'ettee hatta? Haalli akkasiin ta'u haalli akkasii gabrummaa lammataatiif nama saaxiluu ta'a. Guyyaa hundaayyuu haala sanii yoo deeman jabaa keenya nu keessaa guuraniitumaan
nu keessaa fixuu malee faayidaan takka hin jiru. Har'a Hacaaluu boonnee yoo usnee galle boru ka biraa ajjeesu. Boru sanii boonnee yoo galle tokko kennan mana keenna keessatti nu ga'uun isaanii hin hafu. Naaftanyaan kabajan qabdu. Naaftanyaan da'oo teenna irratti nu ajjeesaa waan jirtuuf kabajan qabdu. Kalees kabajan qabdu. Har'as kabajan qabdu. Borus kabajan qabdu. Biyya keessa deemaa jiru Joohar hidhamuu fi OMN guramuu fi hawaasni Oromoo hagaa nama 600 du'uu isaati irratti amma gabaabamaa jira. Mee kanarratti maal qabdaati? Gaddi amma akka gaddaatitti nutti dhagahamaa jiru hawaasa Oromoo guutummaa addunyaa gubbaa jirutti hundattuu dhagahamaa jira. Kanaaf amma walumaa galatti namni hedduunis haasawee jira. Yeroo ammaa kana tokkummaa keenya cimsineetiniin kara maaltu uf duratti maaltu tarkaanfii maal godhuu qabna waan ta'eef amma gahee jira. Nu dhufanii ulaa nutti qoqqo'anii jiranii kanaaf hanga dandeenyeen mirga keenya labsachuun dirqama waan ta'eef jajjabinnuma hawaaf hundaa'u. Leeninuu Hacaaluun du'uun isaadhaa wanni nu gaddisiisu yoo kan jettan taate ummanni Oromoo gadi ba'e kuni bilisummaa tan odoon goffatin yoo manatti kan deebi'u taate Hacaaluun du'e Oromoon doota jenneeti akkasitti gaafsan gaddina. Har'aaf dhugatti gaddi nutti jira. Qabsoon Oromoodhaa ni jabaatti malee hin laaffattu. Gara biraatiin gaafii na gaafatteef mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hanga danda'etti Oromoo biratti hangas mara xuriin qabu maqaa isaadhaa uf xureessu yoo maate safuu Oromoodhaa yoo kabaje bareedaan fakkaata. Asumarraan obboleenyan keenya warroonni gartee qaama mootummaa keessa jiran naannoo Oromiyaa keessa hundi obboleenyan keenya ilmaan Oromoo kan dhumaa jiran bira dhaabbachuu qabanii. Dhaamsi ati dhaamtuuf magaalaan Finfinnee magaalaa handhuura Oromiyaati. Lafateet irratti akka hin awwaalamne hoggaasiin jaanii sitti baasan. Ati akka hogganaa tokkotti yoo hogganaa naannoo Oromiyaadhaa taate akka ilma Oromoo tokkotti mee gocha kana mee maal jettan? Dura dursoo hawaasa Oromoodhaa biyya addunyaa tana gubbaa jiran kan asumarraan meediyaa sooshaal meediyaa kanarraa nu daawwataniin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warri amantii adda addaa qabdanis ashama harka fuunee isiniin jenna. Tanatti aansuudhaan ammoo harmee artistii keenya Hacaaluu Deesseen abbaa fi harmee isaanii akkasumatti obboleeyyan aantii isaaniitiin obsa jajjabina guddaan isinii hawwa baga rabbiin obsa guddaa rabbiin isiniif haa kennuun ja'a. Isaan bira darbee ammoo hawaasa Oromoo bal'aadhaan laalaa akka Oromootti Oromoo gubbaa geesse tana rabbiin obsa nuuf haa kennu. Laalaan tuni asumatti nurraa dhaabbatti hin anaaf gaaffidha. Gaaffii ati na gaafattetti yeroo hin deebi'u pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan biyya bulchu duruma dursoo eega gaafa Abiyyi aangoo qabateeti isaa as bahee akka pirezidaantii tokkotti hawaasa Oromoo gubbatti isa mul'atuu fi hojiidhaan kan mul'atu nutti hin garre nutti hin mul'anne takka hanga sooshaal meediyaa gubbatti feesbuuk irratti waa barreessinu pirezidaantiin naannoo Oromiyaadhaan maaliif akkas godhee maaliif kana godhuu dhabee jennee barreessinee hin beeknu nama barreessis hin agarre maalirraa jennaan akka Oromoon onkin Oromiyaan pirezidaantii hin qabne jala sararree xumurree jirraa jechuudha. Maaliif hoggaa dheeraa uummanni Oromoo kuni sobamaa as gahe waan ta'eef sobni daangaa darbeeti wanni asii achi mootummaan Itoophiyaa bulchitu Oromoo sobaan ni bulchina jettee fafakkeessuuf nama keessa sun akka soba ta'e nama hundaaf waan ifa galeef pirezidaantii naannoo Oromiyaa jennee takka barreessinee hin beeknu komanneetis hin beeknu maal Kana booda maal ta'uu qaba jettame Oromiyaan amman tana yeroo amma jiru kana booda mee murtii maal kannite? Oromiyaa wanni ta'uu qabu yeroo hunda nuti akka namatti dhalannee nama akkuma dubartiin alagaa deessetti dubartiin nu deesse. Haati alagaa deesse yeroo hunda kofaltee jiraatti. Haati Oromoodhaa yeroo hunda gaddaan jiraachuu hin qabdu. Nutis akka dhiiratti dhiira nu cinaa saba sablambii nu cinaadhaa laallee
nama gabrummaa jalaa of baafnee jechuun walumaa galatti gabrummaa jalaa of baafnee akka namatti jiraachuuf jabaachuu qabna qabsoo amma jalqabne tana galmaan geenyu malee gowwoomnee manatti galuu hin qabnuudha gaaffiin koo. Galatoomis hin jenna yaada jee ammaan tana aangoorra taa'u kan namni isaanii maatiin isaanii jala dhumaa jirtu ijoolleen jala dhumaa jirtu hayyoonni isaanii hidhamaa jiru akka nama tokkootti mee maal jettaan? Gaariidha galatoomi sagala carranaa kannuu keessanii fi warri aankoo qabu itti ati arra himtu akhira isaanii arra fashalan arra fashalanii akka humaatis godhuu hin dandeenye akka biyya sarkaa qabu hin qabne isaan ummanni Oromoodhaan sobame mootummoota qabna aangoota qabna jee ta'aa ture dogoggora kanaafuu ummanni Oromoodhaa humaa akka hin qabne beekanii yeroo jiran amma kanarraa eegalanii dhiiga Haacaaluutiin Oromiyaan bilisoomuu qabdi. Oromiyaa of dandeesse. Oromiyaan if dandeesse haala akkamitti if dandeesse mee Oromiyaan? Gaariidha. Oromiyaan of dandeesse diina ofirraa buqqaasaniit walabummaa isaanii labsatanii bilisoomanii jiraatan. Karaa kamiin xurreetamiin? Xurreen jirti. Warri himus jira. Warri dhaaba Oromooti jedhanii haasaanis jiranii. Warri gaara keessa namni ni jira jee haasaanis ni jiranii yoo jiraatan isaan sunis guyyaan har'a. Yoo jiraatan guyyaan har'aan jee. Dhaamsa maal qabdaaf mee isaaniif? Okay gaariidha. Haraan kijibaan dabran irra deebiin nama dhibeetti Oromoon. Haga dur Feesbuuka fi suuraadhaan nu sobanii yoo jiraatan arraga. Arra nu garsiisuu qaban jetta. Nu garsiisuu qaban isaanis. Yoo hin jiraanne immoo Oromoon mala malatuu qaba. Warri heeran mormus jiraatee karaa daandiitiin karaa qalamaatiin dargaggeessi Oromoo jaaramee bakka isaan dadhabanitti qawweenuu itti bita. Oromoon arra booda du'uun qabnu dhumnu wajji dhumnee dhabamna. Galatoomi gaaffii qaxxaamuraatiin si gaafadha. Magaalaan Finfinnee Oromiyaa keessa jirti moo Oromooti moo eenyuuti? Handhuura Oromiyaati. Nuddoofe malee. Handhuura Oromiyaati. Irratti awwaalamtuu siin jechaa jiranii akkam goota? Akkuma dheengadda jiraa keenya baasaa turanitti Oromoo magaalaarraa fageessaa turanitti ardhallee du'aan keessan Finfinneetti awwaalamu jechuun waan ajaa'ibaati. Kanaafuu qabaannus arraa dhabnus arraa Finfinnee dhiifnee irraa gallus arraa. Finfinnee jechuun naannoon ishiidhaa uummata Oromootiin marfamtee jirti. Nafxanyaan asii fiige Oromootti dhaqu malee biyya takka hin gahu. Akkasumatti siidaan Minilik kan magaalaa sanirra ijaarame sababa siidaa saniitiin amma Haacaaloo jarri nafxanyoonni ciniinanii jiranii mee akka nama tokkotti eega lafti san lafa Oromiyaadhaa taate siidaan san achii ka'ee siidaan goota Haacaaloo Hundeessaadhaa achirratti haa dhaabbatu jettamu mee kam jetta? Naam. Yoon du'ellee ninjaa yoon dhagahullee ninjaa manaaballee ninjaa zaayirallee ninjaa. Maaliif? Har'aan oolu ture sila. Fakkeenyaaf har'aa magaalaa Harar Dirreedawaa keessatti diigamee jira. Bravo qeeroon Harargeedhaa. Waan ajaa'ibaa gooti har'a. Waan ajaa'ibaa godhane. Akkasumatti naannoon Finfinneedhaa. Naannoon Finfinneedhaa siidaa Minilik diiganii siidaan Haacaaluudhaa Biyyaassaa keessatti dhaabbachuu qaba. Biyyaassaa keessatti bakka inni irra taa'u san Ejersa Goorotti. Galatoomi. Galatoomi yaada bareedaa nuuf laatte akkasumatti hawaasa keenya kan daasporaa kan biyyoota addunyaa keessa jiran akkuma Black America kan madura de John Floyd yaa'iin achirraa kaate addunyaa tana guutuu wal geesse arra goota keenya kan Oromoodhaa Haacaaloo Hundeessaadhaa mee hawaasa keenya kan addunyaa tanarra jiru maal jettaan? Gaariidha. Gurraachi Ameerikaatii fi Haacaaluun wal adda. Gurraachi Ameerikaa nam tokko Haacaaluun Oromiyaa guutuudha. Nama ta'uudhaaf dilli sun baheef malee
biyya Ameerikaa ta'eetii miti garuu haa caaluun namni nuti irra dhabne Oromoon ija dhabdi. Oromoon ija dhabdi. Nuti ija dhabne beekaa. Naam. Ija dhabne yoo akkatti galle fafni Oromoo arra booda hin hafu. Dhaloonni Oromoodhaa dhaloonni qubeedhaa. Haji'amu kun har'a Finfinnee keessa Oromiyaa keessa nafxanyaan massaamuu qabdi. Nafxanyaan dhabamuu qabdi. Nageenyi keenya inuman jiru Habashaa jirtu. Nafxanyaa jirtu nageenyi Oromoo aman dhibbarraati illee hin jiru. Akkuma jaarraa abbaa gadaa jeessanii uummanni kun dimokiraasiitiin amananii jirmi qaama keessaa nyaataa jee. Nageenyattis hin amanan, dimokiraasiis hin beekan, amarri qaayidaan isaanii waa lama. Yaa sirra fincaananii jiraatu, yaa gabjanii miila si dhungatanii jiraatu. Yoo ati jabaatti miila si dhungateeti gaashee yee bula. Yookaan matarratti si fincaanee bula amarri. Kanaafuu Oromoon danda'an miila dhungatanii buluu dhabamuu. Oromiyaarraa wayin si yaadachiisa. Dheengaddaa Somaaliin xiqqoon daaroo labuu keessatti lafaa kaatee uummata keenya fitti. Mootummaan homaa godhuu dadhabnaan uummanni keenya mancaa qaratee makriiba afaan gabbaye. Namuu kanuma jiru eegale jechuudha. Kanuma bira jiru olluma jiru eegale. Somaaliin gajettee har'a miila dhungattee daaroo labuu keessa jiraatti. Yaa'ii dhageessanii? Ni yaadanna guyyaa daaroo labuu akka qayroo magaalaa tanaatti. Kanaafuu uummanni keenya ka Oromoodha. Yaadallee dheeressee dhiifama. Na qoqqooyxii. Dirredawaan Oromiyaa jalatti. Harar Oromiyaa jalatti. Harargee Bahaa jalatti. Qabsoon bakka sadii nu jirti amma. Finfinnee, Dirredawaa, Harargee. Wallo sagataatiin beeku jirti. Wulii wanni nuwaaf guddaa jira. Lafti tun xaara. Goota qubee generation jechuu dandeenya. Qubee generation kana keessatti goota yeroo TVLF warri TVLF dha qusatee irra darbe har'aan namni abbaa gadaa ilma abbaa gadaa ofiin jiru masaraa mootummaa keessa ol sheenee dhiiga qeerrootiin dhiiga sabboontota Oromootiin ol sheenee barcuma gubbaa taa'ee qajeelfama nafxanyaatiin gabbahee kan diinni dinaggaa'ee bira taa'aa ture obbo Hacaaluu ka diinni 10 qubanti qabee 10 irraa wal deebisee dinaggaa'ee goota akkanaadhaa kana xiyyiitii kana akkamitti bagalaafanna jee irraa wal dhowwaa ture har'a gabbahee. Joohar Hacaaluun magaalaa Finfinnee keessatti awwaalamuu qabaa jee. Naannoon Oromiyaa immoo awwaalamuu qabu abiyyiis akkasumas dabalatee awwaalamuu qabu jechuun helikoophteraan fuudhanii ganda abbaasaa geessan. Kun maal nama agarsiisa? Kun hundi dalagaa bilchiginnaatti tuffii Oromoodhaa qaban agarsiisa tokkeeffaa tuffii sabboontota Oromootii fi tuffii hawaasa Oromoo miliyoona 50 kanaa qaban agarsiisa. Har'a Hacaaluu jechuun aartistii miti, aartii kophaadhaa miti, aktivistiis, aartis saaroka Oromooti. Saaroka siifan himaa. Maaliifini Hacaaluun Finfinnee irratti waan xiyyeeffatee iji Oromootis waan Finfinnee irra jiruufi Finfinnee irraa ukkaamsanii dhossaadhaan waan obbo Johaar ganama ka'ee dura dhaabbatee reenfasaadhaa deebisiisee fi mariidhaan nama wal mari'atee geggeessu fakkeessanii Johaaris achitti ukkaamsanii. Hacaaluun duudhaaf wanni Finfinnee kun ni dhaabbatti? Hin dhaabbattu. Daran jabaatti. Daran ibiddan tishidan malee wanni Finfinneedhaa Hacaaluu ajjeefneedhaan waan Finfinneedhaan ni dhaabnan tasuma abjuu taatee hafti. Hacaaluun du'eedhaaf siidaan Minilikoo akkuma jirutti itti fufamu. Itti fufu. Akka siidaan Minilik akka cabee bakka san siidaan Hacaaluudhaa dhaabbatummoo abdiidhaan qaba. Galatoomi qayroo walloo baga yaada kan kennu kan nuti akkasumatti Faisal Daamotaatiin Oromoon takka taatee waliin gartee fuulduratti yookaan jiraachuu yookaan dhabamuu hanga obboleessa keenya artistii keenya Jowaar Mahmud hanga hidhaabuu akka Oromoon qayroo biyyaa galtee rafnee jennaan Oromiyaa. Siidaan Oromiyaa keessa jira caccabuunsaa ni ga'a osoo nafxanyaan bobaateen jala jirtu. Hin gahu. Siidaan Minilik dhaabbate san buqqee caccabuu qabdi nafxanyaan naannoo Oromiyaa keessaa bahuu qabdi. Qabeenyi isaaniitis isaanis bahuu qaban Oromiyaa keessaa
wannummaan nafxanyaa jedhamu keessa jiraachuun qabdu. Biyya tana Oromoo qofaa qabu naftanyaa hojii qabdisa. Nafxanyaa sabasoonni nima jirti laakiin. Arraa mee birsikinnaadhaan maal jetta obbo Abduu Hacaaluu ajjeesan siidaa akkamitti dubbatta jaaniin Finfinnee akkamitti dubbatta jaaniin du'a Hacaaluu irratti wanni kun dubbatamuu ni oola. Jiranii nama harka duwwaa ni kofate sun godhu. Qeeroon na uleedhaan horiiwwan geetta. Gahaa miti hidhachuu qabdi. Waan jiru warri diiyaasporaa kan biyya alaa jiru hundinuu waan qabuun cinaa dhaabbannee yoo qaamaan bira jiraachuu baannee waan qabuun cinaa dhaabbannee ijoollee sana hidhachiisuu qabna. Akkasumallee diinni nurraachi buqqa'u. Amaarri hidhatee jiraati ammoo qeeroon hogga gabbaatu amaarri immoo hogga gabba'u meeshaan gabbaa. Qeeroon hogga gabbaatu uleen gabbaati kun maali rakkinni isaa? Dadhabinsa uummata keenyaati. Hogganoota jettama hawaasa. Hogganoota akka nu godhu jira. Hawaasni keenya irraanfatee jira. Namni waan qabne bira dhalaadha. Waa hidhachuu qabna. Akka qabnu waan qabnuun biyya abbaa keenyaa cinaa dhaabbannee uummata kana irraa kaasuu qabna. Rakkoon uummataa bar nu keessa jirti. Maal nu keessa jirti ni beektaa? Bar Habashaan nama miiliyoona 14 nu keessa jira. Oromiyaa keessa. Waan kana yoo hidhannee waan jiruun itti jibaane malee hawaasni kun wal keessa laaqamnee jira bar. Jechuun lafuma tanaan hojii falmachaa jiran isa. Hojii falmachaa jiran kaayee dakkiisan jedhanii namni miiliyoona 14 Oromoon naannoo Amaaraa deemtee naggadetti. Taajira tokko kaachii jiru meeshaa isaa gubanii ari'a. Aboota sanii dhiisi kophee takkaan dhuftee bar guyyaa deebi makiinaa guuttee meeshaan deebii jirti. Maal taate tanaa jechaaf nuti wanni jechaa jirru Oromoon teenya nuti warri diiyaasporaa jennee ala jirru. Qabeenya abbaa fiitii fi obboleessa fi hin taane qabeenyaa miti. Nuti hidhachuu qabna hidhachiisuu qabna. Ala teenya afaan iyyuu miti. Biyya namaa kee teenya afaan iyyuu miti. Hidhachiisuu qabna ilma namaa. Gaaffii xumuraa gaafattii Jowaar Mohaammed jechaa irratti geggeessan. Qeeroon gabbaateetuma uleedhaan horiitee dachaati. Har'a hokkisan ni taa'atta? Hin ta'u. Taacaaluutu har'a bakka qabdi. Taacaaluu har'a waliigala nu gooti. Hanga maduraa sobamne. Har'aas boruu wayyeenne. Namni dhiigaa Hacaaluu kanaa bakka ciisu waliin ka'in Oromummaan qabu. Tana dubbiin. Galatoomi daawwattoota.